Akkasiin taphachaa wajjiniin guddannee afoola mammaaksa dhibboof oduu durii walitti dubbannee asheetaa taraa walii wajjin nyaachaa mangoos dabalannee loonis waliin tiksaa kan waliin guddanne damma daa'imummaa kan waliin mudanne. Kutaa tokko seennee kan waliin baranne wayita baajaaqaa kukkuluu jennee kan waliin raganne barsiisaa birattis fudhatama argannee kun seenaa mitiiree maaliif wal daganne? Qubee afaan keenyaa wajjiniin lakkoofnee bishaan daakaa jennee lolaa waliin dhoofnee jireenya ijoollummaa waliin dabarsine ijoollummaa moonee dargaggummaa argine. Carraa jireenyaatiif fireen daandii jiru hunduu nu diraree har'a wal wallaallee wal bira dabarre. Ani sin daganne kaarruu ilkaan keetiif luuccaa mataa keetiin bareecheen si beeka. Isa moosa miti shakkiin natti duudee laphee koo na jeeqa. Attokkummaa miti ilma warra gibee argaaf agartuun kee maaf na jalaa dhibe. Kan jiruun ulfaate moo kan jiruun salphate akka kana badde anaan na dagatte. Kan jiru wal argaa baga nagaan argamte. Baatii gammachuuti abdiin koo naaf margee riyaa ijoollummaa koo waliin argin ture kun har'a wal argee inni na wallaalaan hammadhee dhungadhee morma isaatti marame. Guyyaa gaafa sanaa waliin bashannanaa affeerraa laaqanaa seenaa darbe kaasuun bohaartiidhaan darbe jiruun ijoollummaa nama keessaan badu dhandhamee kan arge. Har'a meeqan keenyatu jireenya ijoollummaa gola sammuu qaba kan wajjin guddate nagaa gaafachuudhaaf dubbisee harka qaba. Seenaa yoo daganne kun fafa waan caba.